naannoo Oromiyaatti butamuun namoota nagaa maallaqaaf jedhamee raawwatama dabalaa jira. Pirezidaantiin Somaaliyaa Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaandii waliin mallatteessite hojiirra akkan oolchine akeekkachiise. Ibsa waboon baasee mootummaan diroonii summii fe'atee deemu uummata nagaa irratti dhokkaasuun yakka namoomaa irratti raawwatee jedhan. Ashamaa harka fuunee daawwattoota kabajamtoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu bal'inaan. Naannoo Oromiyaatti butamuun namoota nagaa maallaqaaf jedhamee raawwatamuu dabalaa jira. Tibbana The Guardian dabalatee miidiyaaleen addunyaa gurguddaan gabaasa isaanii naannoo Oromiyaa keessatti taateewwan butamuu namoota nagaa maallaqaaf jedhamee raawwatamuu dabalaa dhufuu bal'inaan xiinxalaniiru. Naannoon Oromiyaa waggaarraa waggaatti butamuu namoota nagaa keessummeessaa jirti. Taateen kun baay'inaan lixa Oromiyaa naannoo waraana bilisummaa Oromoo waboo fi humnoota nageenya mootummaa gidduu waraanni cimaa geeffamutti mul'ataa jira. Miidiyaan The Guardian gabaasa tibbanaa baaseen gochi namoota nagaa butamuun jiraattota qofa irratti osoo hin taane ajajoota poolisii, aanga'oota mootummaa fi firoottan isaanii kan xiyyeeffate ta'uu eeruun akkasumas taateewwan kana duuba jiru maallaqa qofa osoo hin taane siyaasaa ta'uu beeksiseera. Pirezidaantiin Somaaliyaa Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaandii waliin mallatteessine hojiirra akka hin oolchine akeekkachiise. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mahmud Itoophiyaan waliigaltee hulaa galaana Somaalilaandii waliin mallatteessite gara hojiitti jijjiiruuf sochii tokkollee akka hin goone akeekkachiise. Daawwannaa hojiidhaaf gara biyya Qatar kan imalan pirezidaantichi turtii miidiyaa Aljazeeraa waliin taasiseen Itoophiyaan karaa Soomaaliyaatiin hulaa galaanaa argachuu kan dandeessu ta'us adeemsi isaa garuu bulchiinsa naannoo qaama Soomaaliyaa ta'e tokkoof beekamtii biyyummaa kennuu fi abbaa biyyummaa Soomaaliyaa sarbuudhaan ta'uu hin qabu jedha. Daawwannaadhuma torbee dabree Kaayirootti taasiseen Pirezidaantiin Masrii Abdul Fattah Al-Sisi dhimma waraana Masrii gara Soomaaliyaa akka galfamu irratti hin mari'annee jedha. Mootummaan Itoophiyaa diroonii boombii summii fe'atee uummata nagaa irratti dhokkaasuun yakka namoomaa irratti raawwatee jedha. Aboon haleellaa diroonii dabalatee tarkaanfiiwwan humnoonni nageenya mootummaa naannoo Oromiyaa keessatti raawwatan ammallee itti fufuun lubbuu namoota nagaa hedduu galaafachaa jiraachuu adda bilisummaa Oromoo Aboon ibse. Aboon ibsa isaatiin tarkaanfii naannoo Oromiyaa keessatti fudhatamaa jiru yakka namummaa irratti raawwatamaa jira jedhe. Paartichi ibsa isaatiin waraanni mootummaa gidduu galeessa Oromiyaa godinoota kibba lixaa Shaggarii fi Salaalee akkasumas kibba Oromiyaa godina Gujii namaa fi xayyaara dabalatee xayyaara diroonii summii boombii fe'atee meeshaa gurguddaa uummata nagaa irratti dhukkaasuun lubbuu namoota hedduu galaafataa jiru jedhan. Tibbana Addis Standard haleellaa diroonii mootummaan Itoophiyaa naannolee Oromiyaa keessatti raawwachaa jiru daranuu cimee itti fufee jira. Daawwattoota kabajamtoota hordoftoota Oromiyaa 39 miidiyaa oduu har'aaf qabannee siif dhiyaane kanuma hanga oduu biraatiin wal deemuutti nagaan nu turaan affeerraa